Addaawii baqsuu moo dimokiraatessuu wayyaa? Jawaar Mohaammed. Tibba darbee kana walgahii madda mara ilaalchisee Bishooftutti guyyoota lamaaf adeemsifame irratti hirmaadheen ture. Walgahii kana irratti barruulee dhiyaatanii fi haala itti adeemsifame irratti ilaalchisaa fi gorsan qabu battalatti himeen jira. Kanafis barruudhaan warra dubbiin ilaallatuuf nan erga. Ammas dhimma tokko kan fuulduree sabaa fi biyya keenyaaf akkaan murteessaa ta'e irratti yaaddoo fi gorsa dhiyeessuun barbaada. Xumura walgahii kanaa irratti muummichi ministeera Abiy Ahmed argamuun haasaa goolabbii taasisanii jiru. Haasaa kana keessatti dhimmi keessa dubbatamaa ture tokko mirkaneessanii jiru. Addaawiin diigamee paartiin haaraan akka dhaabbatu. Kana jechuun dhaabni amma gamtaa jaarmayoota sabaa irraa ijaaramanii biyya bulchaa jiru diigamee dhaaba qeenxee yuunitarii ta'een bakka buufamuuf qophiin akka xumuramedha. Tarkaanfiin kun ODP Oromoo fi Itoophiyaa faayidaa qaburraa miidhaatu caala yaada jedhuun qaba. Kanas akka armaan gadiitiin tarreessa. Rakkoo bu'uuraa. Jaarmaya Addaawii fi EPP amma dhaabachuu hedduu jidduu garaagarummaa gurguddaa lamatu jira. Kan duraa Addaawii tumsaa yookiis Alliance yookiin immoo Coalition yoo ta'u, amma tumsi sun walitti baqee diigamee gara dhaaba qeenxee tokkotti jijjiirama. Kan jechuun dhaabbileen Addaawii irraa jaarame kanneen akka ODP ADAPaa diigamanii diisolfi ta'uu yookiis ni dhabamu. Hin jiraatanii jechuudha. Garaagarummaan lammataa Addaawii keessatti miseensummaan gareedhaan yookiin sabaani. Kana jechuun jaarmaalee dursee saboota irraa ijaaramantu walitti dhufee tumsa tolfate. Kana jechuun dura akka sabaatti gurmooftee sana booda tumsa waliin ijaarratta. Karaa biraatiin ibsuuf Addaawii keessatti miseensummaan gareen yookiin sabaan yoo ta'u, EPP keessatti dhuunfaa yookiin matayaani. Fakkeenyaaf Gammadaan dhaaba Oromoo ODP jedhamutti miseensa ta'eet san booda ODP'n Addaawii keessatti Gammadaa bakka bu'a. Gammadaa fi Tolaa, Hagosiif Gitee, Difaabbaachoo fi Caanneen dura akka sabaatti ijaaramaniit jaarmaan sun dantaa isaanii Addaawii keessatti bakka bu'aaf. Dantaa isaaniis akka Oromoo, Tigree fi Amaaraatti Addaawii keessatti falmatu. Amma garuu Gammadaa, Gidee fi Caanneen suduudhaan miseensa EPP ta'u. Achittis dantaa dhuunfaa malee kan waloo bakka hin bu'an. Sababnis akka duriitti waloon gurmaanii bakka bu'ummaa sabaa fudhatanii waan hin dhaqneef. Gammadaa fi Tolaan dantaa dhuunfaa isaa malee kan sabaa gariin dhiyeessuu hin danda'u. Jijjiiramni Addaawii irraa gara EPP godhamu kun falmaa siyaasaa biyya kanaa waggoota 50f unkuran keessaa gara tokko gora. Gara ejjennoo dhaabbileen siyaasa Amaaraa yeroo dheeraaf qabatamanitti jechuudha. Gaafa sirna cunqursaa irratti qabsoon eegalee irraa kaasee akkamitti yoo gurmoofne sirna dimokiraatawaaf walqixxummaa uumna kan jedhu ijoo falmiti. Akkamitti gurmaa'utu wayya kan jedhu kanaaf yaada lamatu dhiyaachaa ture. Gareen tokko uummanni biyya kanaa akka walootti cunqurfame waloon yoo gurmaa'e socho'e mirgaa fi dantaa waloo san deeffachuu danda'a jedha. There is collective repression. Solution to be sought through collective action towards collective emancipation. Yaanni lammataa Itoophiyaa keessatti namoonni gareen yookiin sabaan osoo hin taane dhuunfaadhaan cunqurfaman. Kanaafuu sabaan osoo hin taane dhuunfaadhaan walitti dhufanii ijaaramuun mirga namootuu eegsisuu danda'u kan jedhudha. Kanneen keessaa qabsoon Oromoo isa duraa fudhattee as geesse. Akka sabaatti cunqurfamne, akka sabaatti gurmoofne, akka sabaatti bilisomne. Yoo tumsa barbaanne uummata cunqurfame akka sabaatti ijaarame waliin guuza waliif baanee humna dabalanna kan jedhudha. Saboonni cunqurfamoonni biyya kanaa hundi yaada gurmaa'ina waloo kana fudhatanii socho'aa as ga'an. Kan dhuunfaadhaan gurmaa'u kana kan dhaadessu warra Amaaraa yookiin Amaaraayee ture. Hanga ammaa jechuudha. Bu'uurri yookiis faawundeeshiniin sirna federaalizimii biyya kanaas mirga dantaaf hariiroo waloo gareeti malee kan dhuunfaa miti. Heerri mootummaa biyyattii nuti sabaa fi sablammoonni uummattoonni Itoophiyaa jedhee kan jalqabu waa malee miti. Yaada koomsaa sirnichatu sani. Sabaa fi sablammoonni boortaa qawweetiin weeraramanii humnaan oggolanii mirga ofiin of bulchuu sarbamanii mootummaa Itoophiyaa jalatti galfamanii waan turaniif fincilanii sirna giddu galeessaawaa centralized administration diiganii
sirna naannoo isaanii akka of bulchanitti biyya ammoo waloon bulchan hayyamu. Saboonni kun fedhiin walitti dhufanii ijaaran jedha yaadni sirni federaalizimii kana. Kanaafuu paartiin biyyoolessaa saboonni osoo hin taane namoonni keessatti bakka buufaman yaada bu'uuraa sirna federaalizimii biyya kanaa kan faallessudha. Kana irratti deebiin kennamaa jiru mootummaa fi paartiin adda addaa waan ta'uuf. Government and the party will be separated. Paartiin qiinxee ta'us hojimaata bulchiinsa federaalawaa hin miidhuu jedhu kun dhugaa miti. Biyya ammaa ce'umsarra jirtu dhiisii kanneen demokraatawaa ta'anitti aangoo fi caasaa paartii biyya bulchuu kan mootummaa irraa adda baasuun ulfaataadha. Biyya keenyatti ammoo paartii fi mootummaan walitti hiikkachuu fi makamuu waggoota kurnaan as deemuuf ittuma fufu. Kanaafuu paartiin giddugaleessawaa seentiraalaayizd ta'ee biyyattii gara bulchiinsa giddugaleessawaatti dhiibuun waan hin oolle. Akkasumas paartiin naannoo bulchu tokko paartii giddugaleessaa irraa walabummaa yookiin awutonomii yoo hin qabaanne bulchiinsa naannoo bifa of danda'een awutonomasii geggeessuu hin danda'u. Awutonomii naannoo tokko awutonomii bulchiinsa naannoof murteessaadha. Biyya kana keessatti Oromoon akka shaampiyoonaa mirga sabootaaf federaalizimiitti ilaala. Paartii bu'uura ofiin of bulchuu fi federaalizimii faallessuu gaafa qabatee as ba'u shakkii fi komaa hamaa kaasuun waan hin oolle. Falmaan gareen gurmaa'u moo dhuunfaadhaan jedhu kun kan Itoophiyaa keessaa qofa miti. Warra lixaa keessas jira. Asiif achittis warri cunqurfame saboonni, dubartoonni, hojjettoonni gareen gurmaa'u filatu. Sababni isaas mirgi isaanii akka walootti waan sarbameef mirga sandeeffachuuf ammoo dhuunfaadhaan humna waan hin qabneef waloon gurmaanii guuza waliif ba'uufi. Warri olaantummaa siyaasaa fi diinagdee qabu ammoo dhuunfaadhaan yookiin mataayyaan gurmaa'u filata. Sababni isaa lama. Kan duraa akka dhuunfaatti qabeenyaa fi aangoo guddaa waan qabuuf adeemsa siyaasaa irratti hiyyeessaa fi cunqurfamaa caalaa salphaatti dhiibbaa gochuu danda'a. Kan lammataa ammoo siyaasni biyya tokkoo dhuunfaa qofaan kan gurmaa'amu yoo ta'e hiyyeessaaf cunqurfamaan guuza waliif bahee jirbii wal taatee arba hiituu waan hin taaneef humna dureessaa fi abbaan aangoon wal gitu yookiin wal morku horachuu hin danda'an. Haala kanaan siyaasa biyya keessaatti olaantummaan isaanii akkuma eegametti fufaa jechuudha. Kanaafuu atakaaroon mirga waloo fi dhuunfaa waloon gurmaa'uu fi dhuunfaan ijaaramuu dubbii haasaa qofaa yookiis tiyoorii miti kan dantaati. Filannoon kee hawaasaa fi sirna siyaasaa san keessatti gita diinagdee fi aangoo irra geesse irratti hundaa'a. Qabeenyaa fi aangoon olaantummaa yoo qabaatte dhuunfaan gurmaa'uu filatta. Qabeenyaa fi aangoon dhiibamtee yoo jiraatte waloon filmaata keeti. Oromoof. Kanarraa kaanee bakka amma Oromoo fi Itoophiyaan keessa jirtutti waloon gurmoomnee dantaa teenya deemsifachuu moo dhuunfaadha yookiin mataan sochootu nu baasa. Oromoon diinagdee fi siyaasaan gartuulee isaan dorgoman waliin wal qixxaa'ee jiraa? Gaaffilee Oromoon qabatee ka'ee kan eenyummaa, abbaa biyyummaa, afaanii fi diinagdee deebi'anii jiru? Yoo deebi'uu baatan gurmaa'ina dhuunfaatiin deebisuu dandeenya? Anaan natti hin fakkaatu. Oromoon irras yoo tarii saamicha waggaa 150 sun irraa laaffateera ta'e malee qabeenya isaa irratti abbummaa guutuu horatee biyyattii keessatti dorgomaa hin ta'u. Akka hin taaneef ammoo sirna adeemsaa fi caasifama gita bittootaaf haala mijeessuuf tolfametu ammas akka diriireetti jira. Caasifama kana jijjiiran malee diinagdeen dorgomaa ta'uun hin danda'amu. Caasifama shiraa kana diiguuf ammoo waloon socho'uun dirqama. Gaaffii Finfinnees ta'es kan afaanis tattaaffii gammadaa fi gammachuun mata mataan godhaniin osoo hin taane humna waloo Oromootiin deebi'uu danda'a. Ammas taanaan Oromoon of diigee akka Itoophiyaatti ijaaramuun faayidaa argatu irra miidhaatu caala. Adeemsi waloon ijaaramuu irra dhuunfaan warra kaanitti makamuu kun miidhaa biraas qaba. ODP akka jaarmiyaattii fi Oromoos akka sabaatti atakaaroo haaraa keessa galchuun humna nu harcaasa. Qoqqoodamni bifa kanaa gaafa qabsoon dhalaturraa eegaltee nu miidhaa jirti. Fiigichi Oromoo baqaqsanii kan biraatiin walitti hodhuuf godhamu amma duras baay'ee nu miidhe, ammas hin milkaa'u. Dura keessa ofii cimsanii tokkummaan jaaraniiti Oromoo waliin guuza walii ba'an. Jaarmiyoota sabaa diiganii kan namoonni dhuunfaa keessatti miseensaman dhaabuun warra adeemsa seenaa keessatti olaantummaa ijaarrateef haala mijeessaaf.
Kana jechuun uummattoonni seenaa keessatti cunqurfaman jaarama haaraa kana keessatti kanuma haga ammaa qabaannuu dhaban malee waan dabalataan hin qabu. Kan faayidaa irraa argatu tokkoffaa gartuu Amaaraati. Akkuma armaan olitti jenne Oromoon akka shaampiyoonaa sirna federaalizimii fi mirga sabootaatti beekama. Paartii biyyoolessaa bu'uura federaalizimii faallessuu kanaan gadi bahuun Oromoo kan hin fayyadne ta'uu qofa osoo hin taane saboota kaawwanis walitti nu buusa. Ammahu gara kibbaatti komiif mamiin mul'achaa jira. ODP walitti baquun addawaayii kun dhaabbilee hunda caalaa ODP'f rakkoo cimaa qaba. Kana dura ODP'n amma OPDO'n duraanii mooraa qabsoo Oromootti ija shakkii fi jibbiinsaan ilaalamti. Hamma tokko kan uummata biratti fudhatama argattee erga hooggansa obbo Lammaa Magarsaa jalatti qabsoo Oromoo dhugeeffattee sabboonummaa leellisuu eegalte asi. Waggoota 3 darbe jaarmaan kun qola durii san muuxatee adda duree qabsoo Oromoo hamma ta'utti maqaa ofii haaromsuu riibiraanduuf gochuu danda'e ture. Amma yeroo akka dhaabaatti diigamtee matayaan jaarmaa biraatti makamtu sabboonummaa Oromoo laaffisuun Itoophiyaammaa leellisuuf dirqamti. Kun ammoo Oromoo irraa ishii fageessaa adeema. Kunis ODP dhiibbaa gama lamaa itti fiduun gara sabboontotaa fi Itoophiyaanotaatti adda baqaqsa. Yoo tokkummaa eeggattee dhaaba ODP diigdee warra kaanii walitti baqxe ammoo uummata ishii irraa adda baasee warra biraatti akka maxxantu godha. Kana jechuun maxxantummaa Tigiree irraa gara maxxantummaa Amaaraatti ceetii jechuudha. Kan lammataa miseensonni ODP hanga ammaa akka sabaatti jijjiiramanii waan jiraniif addawaayii keessatti akka dirra yookiin bilookii tokko socho'u. Kun ammoo akka dhaabaattis akka naannoo fi sabaattis dantaa ofii waloon dhiibuuf isaan gargaara. Erga walitti baqanii booddee namuu dhuunfaan miseensa koree hojii raawwachiiftuu yookiin giddu galeessaa ta'a. Waloon socho'uun hin jiraatu. Rakkoon sadaffaa ishii mudatu filannoodha. ODP'n akka naannoo akka paartii waggoota 27f uummata miidhee waggaa tokko kana amaanaa ce'umsaa itti kenname bakkaan ga'uu dadhabdee filannoo itti aanu irratti mo'achuuf hireen ishii dhiphaadha. Gaafa baqxee Oromummaa ofirraa mulqite ammoo duraanuu uummata keessaa tuffamti. ODP'n baqxee Oromiyaa keessatti filannoo dorgomtee mo'achuu dhiisii akka duriitti hatteetu miliquu hin dandeessu. Dhaabbilee Oromoo biroo waliin tumsa tolfachuufis ishii rakkisa. Sababnis dhaabni Oromoo kamuu kan dhaaba Oromummaa mulqatee waliin walitti dabalamuuf uummata sodaata. Warri ODP'n ammoo erga Itoophiyaanoomanii booda dhaaba maqaa sabaan socho'u waliin michoomuun warra kaan mufachiisa. Rakkoon biroo harca'insa humnaa uumamuudha. Siyaasa ce'umsaa milkiin geggeessuuf dhaaba hoogganu qofa osoo hin taane deeggartoota jijjiirama hunda mooraa tokkotti walitti qabanii humna cimsachuu gaafata. ODP'n humna namaa dandeettii fi fudhatama gahaa qabu akka hin beekne beekamaadha. Yeroo ammaa kanatti ajandaa miseensotuma ishii afaan fajjeessuu fi diiguu as baasuurra kan humnoota jaarmaa ishiitiin ala jiran Oromummaa jiddu galeessa godhattee hawwattee humna ishii ittiin cimsatu ture. Yaanni walitti baquu garuu Oromoota hanga ammaa ishii gargaaranis kan irraa dhiibuu fi dhaabuma san keessaayyuu sabboontota kan mooggessuudha. Walumaa galatti ODP'n akka dhaabaatti walitti baquu kanarraa kasaaraa malee faayidaan argattu hin jiru. Kanaafuu yaanni ODP baqsanii dhaaba Itoophiyaa ijaaruu kun dantaa Oromoos ta'e kan ODP kan giddugaleessaa godhate miti. Hawwii fi fedhii muummicha ministeeraa qofaadha. Siyaasni uumama isheetti dalagaa walooti malee kan dhuunfaa miti. Mul'annii fi ciminni hoogganaa barbaachisaa ta'us tarsiimoo fi akeekni lafa kaa'ame dantaa hawaasa isaa giddugaleessa godhatee deemuu baannaan fagoo hin tarkaanfatu. Ba'aa itti ta'ee jabinuma hoogganaa saniitu laamshessa. Namni mootummaa kana keessaa hooggansarra ture tokko dhiyoo tana osoo waasofnu akkana jedhe. Imimmaanni tarsiimoonnii fi seeronni biyya kanaa hundi nama tokko kan gubbaarra jiru san giddugaleessa godhatanii borcamu. Namni sun ammoo akka waan hunda beekuu fi waggaa 1000 jiraatutti yaadama. Bara TPLF waa hundi fedhii fi hawwii mallasaaf irratti tolfame. Gaafa inni duu akkuma mana utubaan cabeetti wanni jaaramaa bee hundi diigamuu fi harca'uu eegale jedhe. Yaanni ODP baqsuu kunis ciminaa fi hawwii nama tokkoon kan giddugaleessa godhate malee dantaa dhaabaa sabaa fi Oromiyaa kan ilaallate natti hin fakkaatu. Muummichi ministeera Abiy Ahmed siyaasa Oromoof haaraadha.
Uummanni hanga kanaayyuu kan isa fudhate sababa obbo Lammaa Magarsaatiini. Jechootaa fi gochoota erga aangootti dhufee deemsisuunis shakkiin guddaan irratti uumamaa jira. Gaafa ODP irraa Oromummaa mulqee deeme shakkii fi hamiin dhugoomaa dhufa. Gaafas saba isaa wayyabaa of cinaa hin hirsine biyya bulchuu hin danda'u. Uummata keessaa dhufe kana deebisee dhuunfachuuf humnaan hacuucuuf dirqama. Sun ammoo mukarra ta'anii jirma isaa qottoon of jalatti muruudha. Mukni jiguu mala garuu qofaa miti, abichas qabatiiti. Addawaayif Dhaabni Addawaayii kun waggoota 28 darbeef biyya bulcheera. Kan ijaarame adda durummaan dantaa TPLF deemsisuuf akka ta'e shakkiin hin jiru. Amma haroomuun yookiin kan biraan bakka bu'uun dirqama akka ta'e wal laman gaafachiisu. Gaafa kuffisuurra ce'umsa kana dhaabnummaan kun akka geggeessu godhamus mudaalee isaa wallaallee miti. Addawaayii kuffisuu biyya jigsuu fiduu mala jedhamee waan sodaatameefi abdiin ture Addawaayii ce'umsa kana yeroo geggeessutti ofis haaromsaa deemaadha. Kanaafuu tarkaanfiin Addawaayii haaromsaaf godhamuuf sirriidha. Akkamittiin dhaaba kana haaromsuun barbaachisaa kan jedhu garuu sirriitti ilaalamuu qaba. Ka'umsi isaa rakkoon Addawaayii maali kan jedhu laaluudhaan ta'uu qaba. Addawaayiin rakkoo bu'uuraa 3 qaba. Kan duraa olaantummaa garii tokko jala jiraachuudha. Kan lammataa abbaa irrummaadha. Kan sadaffaa paartiilee naannolee 4 bulchan malee kanneen hafan 5 alatti hambisuudha. Kan olaantummaa garii tokko suni jijjiirama kanaanuu amma tokko cabeera. Guutuutti sirreessuuf paartiileen hundi akkaataa konstituensii isaaniitiin akka bakka bu'ummaa qabaatan gochuudha. Kan abbaa irrummaas amma akka haaraatti as deebi'uu eegale malee wayyaa'ee ture. Furmaanni waaraa dirree siyaasaa bal'ateeraa fi seeraan taaliganii filannoo bilisaatti ce'uuni. Kan saboota moggaatti dhiibamanii sunis laafaadha. Paartiilee naannolee 5 bulchan miseensumanii bakka bu'ummaa baay'ina uummata isaaniitiin walgituun sagalee guutuudhaan akka hirmaatan taasisuudha. Adeemsa Addawaayii dimokiraatessuu fi haaromsuu yookiin democratize and rebrand gochuun bifa salphaadhaan godhamuu danda'u kana dhiisanii gara baqsuutti deemuun tumsa kanaa fi dhaabbilee miseensotaafis balaa qaba. Miidhaa dhaabbilee miseensotaa fi qabu ODP akka fakkeenyaatti fudhannee ilaallee jirra. Yaanni Addawaayii walitti baqsuu amma itti adeemamaa jiru sabboonummaa sabootaa laaffisanii siyaasa jiddu galeessummaa sentiristii geggeessuudha. Garuu ammoo sirna federaalaa sabdaneessaa keessatti yeroo abbaan irrummaa jigdee dirreen siyaasaa babal'atu sabboonummaan ukkaamamee ture ni dhoha. Kanaaf filannoo yeroo ce'umsaatti jaarmiyaalee sabboonummaa aadeessantu hiree mo'achuu qaba. Keessattuu gaafa dhaabbilee miseensota Addawaayii maqaa sabaa ofirraa mulqan sareen soogiddaan isaan nyaattuu hin argamtu. Dadammaqiinsi uummataa cimaan waan jiruufi ce'umsaan humni mootummaa waan laaffatuuf dandeettiin filannoo hatanii injifannoo labsuu hin jiraatu. Yaaliin akkasii jeequmsa hamaa uumuudhaan kufaatii paartii biyya bulchuu yoo saffise malee aangoo hin haaromsuuf. Paartii walitti baqfamee amma uumamuuf yaadamu kana dhaabni abuuti yookiin TPLF akka hin seenne beeksisee jirti. Laaftuutti yoo ilaalan paartiin saba bicuu takkaa keessaa hafteef homaa inuu wanti uumamu hin jiru fakkaachuu mala. Akkuma naannolee 5 ammaan duraasan aggaar paartii jedhamtee itti fuftis fakkaachuu mala. Dhugaan akkas miti. Erga jijjiiramni kun dhufee TPLF Maqaleetti godaantee naannoo Tigraay mootummaa federaalaa irraa faggeessaa jirti. Wanti Tigraay fi mootummaa federaalaa walitti hidhu Addawaayiidha. Gaafa kana keessaa baatee wanti walitti hidhu suncitee jechuudha. Ishiinis baatee adabatteen teessu dantaa jiddu galeessaa qabdu eegsifachuuf warra ishiitti roorrisu dadhabsiisuuf humnoota siyaasa biroo waliin hariiroo cimsitti. Kan ammoo ifaa fi lafa jalas godhuun jeequu dandeessi. Gaafas mootummaan federaalaa Tigraayin akkamiin godheetu bulchuuf yaada? Akkamiinis sochii TPLF humnoota siyaasa biyya keessaa fi ollaa waliin gootu dandamachuun danda'ama. Humnaan jilbeenfachiifnaan waan hin fakkaanne. TPLF dogongora hooggansi federaalaa raawwate fayyadamuun akka uummanni Tigraay hundi balaaf saaxilamee fakkeessuun bifa haaraatti fudhatama cimaa horattee jirti. Kanaafuu aggaammi TPLF irratti godhamu kamiyyuu uummanni guutummaan guututti dura dhaabbata. Humna raayyaa biyyaan rukunnaanis hin ta'u. Akka odeeffamu osoo hin ta'in ammas olaantummaan harka jaraa jira. Warra gubbaatu tuqame malee
jiddugaleessi isaanuma. San qofa miti. Meeshaan waraanaa gurguddaan rib qabu guutuutti sadarkaa jedhamutti Tigraay jira. Yaaliin baasuuf godhames TPLF'n fashalaa'ee jira. Kanaafuu mootummaan Geetaachoo Asaffaa qabu dadhabee TPLF humnaan mo'adhee Tigraay nan to'adhaa jechuun waan hin fakkaanne. Kanarra TPLF tumsa paartii biyya bulchuu keessa baasanii waanuma qabuu hin dandeenyeef jala fiiguurraa asuma keessatti dhiibbaa ishii hir'isaa karkarsaa deemuu wayya. Inumaatuu TPLF tumsa biyya bulchuu keessa turuun ishii miidhaar faayidaatu caala. Maaliif jedha? TPLF jiraachuun dhiibbaa gara Amaaraan jiru wal madaalchisuuf baay'ee fayyada. Saboonni dura moggaatti hambifaman amma paartii baqu kanatti dabalamuu jedhameera. Dansaadha. Garuu paartileen kun naannolee yeroo dheeraaf cunqurfamanii fi saamaman irraa dhufu. Gaaffiin isaanii paartii biyya bulchuutti haa makamnu qofa miti. Naannoo isaanii irratti walabummaan, autonoomasiin bulchuu fi sadarkaa federaalaatti qooda isaaniin malu argachuudha. Dantaa kana lamaanuu kan eegsisuuf paartii akka sabaatti jaarratanii qaban osoo hin diigin tumsa biyya bulchuu keessatti qooda isaaniin malu fudhachuudha. Walabummaa isaaniis eegsisanii qooda federaalaas hirmaatu. Gaafa baqan garuu walabummaan akka naannootti qaban kan durii caalaa laaffata. Sadarkaa federaalaatti qondaalonni muraasni aangoon dabalamuufis humni dantaa sabaa isaaniif falmachuu inni hir'ata. Kanaafuu dhaabni haaraan baqee EPP ta'uuf deemu mirga ofiin obbulchuu sabootaa kanaa daran laaffisa malee ol hin guddisu. Kun ammoo saboonni yeroo dheeraaf nu waliin cunqurfamanii aantummaa keenya abdachaa turan akka nu kumatanii fi diinoomfatan godha. Rakkoo seeraa Constitutional Crisis. Wanti miseensonni fi hooggantoonni ODP sirriitti hubachuu qaban tokko gaafa Adawaayin dhaamsa tumsaa irraa baqsuun gara dhaaba tokkotti jijjiiramu dura dhaabbilee miseensotaa seeraan diiguun dirqama. Hojimaata Adawaayii fi dhaabbilee miseensaa akkasumas heera paartilee biyyattii irraa akka hubannutti koreen hojii raawwachiiftuu fi koreen giddugaleessaa dhaabbilee miseensota mari'atee yaada dhaaba diiguu fi baqsuu kanarratti yoo walii gale gara yaa'ii dhaabaaf yookiin General Assemblyif dhiyeessa. Yaa'iin qaama olaanaa dhaabaati. Yaa'iin yaadichaa yoo fudhate dhaabni isaanii guyyaa sanarraa eegalee akka diigamee fi hooggansis paartilee biroo waliin walitti baqee dhaaba haaraa akka jaaru aanga'uu isaa beeksisuun boordii filannoo beeksisa. Gaafa murtiin darbe irraa kaasee dhaabni ODP jedhamu hin jiraatu jechuudha. Filannoo darbe kan sagalee wayyabaa qabaachuun bulchiinsa gandaa hamma caffeetti mootummaa jaaree dhaadhiyoo yookiin ODP ta'uun beekamaadha. Amma yeroo dhaabni sun seeraan diigamu hamma dhaabni haaraatti filannoon imaanaa uummataa fudhatee mootummaa ijaaru as bahutti mootummaan banaa ta'a jechuudha. Banaa kana cufuu bulchiinsa itti fufsiisuuf filannoo ariifachiisaa snap election gochuun dirqama. Falli biraa immoo mormitoota waliin waliif galanii mootummaa amaanaa yookiin caretaker government ijaaruudha. Filannoon ariifachiisaa gochuunis yookiin mootummaa amaanaa ijaaruun xaxaa guddaa qaba. Hubadhaa. Dhaaba walitti baqe ijaaruuf kan diigamuu qabu ODP qofa osoo hin taane dhaabbilee naannolee sargan bulchan cufa. Kana jechuun naannolee sarganittuu bakka filannoo ariifachiisaa yookiin mootummaa amaanaa ijaaruun dirqama. Sana qofa miti. Sadarkaa federaalaattis rakkoo heeraatu uumamuu mala. Adawaayii yeroo ammaa tumsa bulchiinsa governing coalitionidha. Jechuunis ODP, OPDO, ADP warra Amaaraa fi TPLF akkasumas warra uummattoota kibbaa mata mataan naannoo isaaniitti sagalee wayyabaa mo'atanii federaalatti sagalee argatan walitti dabaluun harka wayyabaas je'anii mootummaa federaalaa bulchuuf aangoo fudhatani. Filannoo mootuttis ammas sadarkaa federaalaatti banaa bulchiinsaa yookiin vaakiyuumii uuma. Kanaafuu takkaa'uu filannoo ariifachiisaa taasisuu yookiin ammoo mootummaa amaanaa ijaaruun dirqama ta'uuf deema. Kun ammoo xaxama yookiin kompleksitii fi gaagama kiraayisisii akkamii uumuu akka malu tilmaamuun nama hin dhibu. Falli adeemsi ODP baqaqsanii dhabamsiisanii paartii Itoophiyaatti liqimsiisuu kun dhaaba isaanii fi uummata Oromoos akka hin fayyadne akkasumas paartii biyya bulchuu fi biyya kanaafis faayidaa qaburra balaan akka caalu agarsiisuu yaaleen jira. Saboota moggaatti dhiibamanii naannoo ofii irratti mirga ofiin bulchuu guutuu federaalaatti ammoo qooda isaaniin malu argachuuf hawwanis daran kan miidhu akka ta'e kaa'eera. Maarree falli maalii gaafiin jedhuuf immoo kunooti.
Hunda dura ODP'n waan ishii miidhurraa of qusachuun humna jabeeffachuudha. Tokkummaa keessoo dhaabaa cimsuun sabboonummaa uummata ittiin hawwatte jabeeffachuu, humna namaa baratee fi fudhatama qabu ofitti dabalachuun jabaattee bahuu qabdi. Itti aansuun mooraa Oromoo keessatti wal hubannoo yookiin konseensasii uumuun siyaasa Oromiyaa tasgabbeessuu barbaachisa. Kana keessaa akkuma ammaa gaaddisa hoogganoota Oromoo jalatti jalqabametti filannoon osoo hin dhufin dura mormitoota waliin bu'aan filannoo sanii kan hunda fayyadu ta'uu waliif galuu qabu. Negotiated election and power sharing isa jedhamu. Kun ammoo Oromiyaa qofatti osoo hin taane dhaabni naannolee biroo bulchanii fi mormitoonni isaaniis akka raawwatan jajjabeessuu feesisa. Kun filannoon kan tokko guutuu mo'atee kun mo'amu absolute winners and losers osoo hin taane kan namuu keessaa waa argatu akka ta'u godha. Kun ammoo jeequmsa filannoo duraa fi boodaa hambisuuf fayyada. Aadaa baqsuu osoo hin taane dimokiraatissuu wayya. Kana jechuun paartileen afur amma keessa jiran dabalatee kan naannolee shanan hafanii bifa bakka bu'ummaa uummata isaanii walgituun proportional representation tolchuudha. Hojimaataa fi ilaalcha yookiin ideoloojii paartichaa fooyyessuun akka sirna dimokiraasii waliin deemu taasisuudha. Paartileen hundi akka baay'ina uummataa bakka bu'anii proportional representation akka hirmaatan gochuun dhaabbilee akka TPLF biraa mormii kaasuu mala. Mormiin akkasii kan dimokiraasummaa fi walqixxummaaf diddaa isaan qaban waan saaxiluuf yaadaan mo'achuun salphaadha. Yeroo ammaa garuu yaada paartilee walitti baqsuu kana walabummaa yookiin autonomii dhaabaa fi naannoo sarba jedhanii waan dhiyeessaniif mormiin isaanii Tigraay qofa osoo hin taane naannolee biroottis naatoo fi deeggarsa argachaa jira. Kana dhaabsisuuf aadaa baqsuu dhiisanii dimokiraatessuutti deebi'uun waa hundaaf fala gaariidha. Fuulleffannaan ammaa paartii jiru diiganii paartii haaraa lafaa kaasanii ijaaruuf yaaluun xaxamaa hamaa keessa of galchuun yeroo humnaa fi leecalloo qisaasurra filannoo itti aanu tokkummaan akkamitti injifanna kan jedhu irratti fuulleffachuutu wayya. Kana gochuuf dhaabbilee Oromoo jidduutti waliigaltee uumuun Oromiyaatti filannoon hubaatii tokko malee akka eeggeeffamu gochuu, naannolee fi saboota qabsoo keenyaaf firaa keessattis filannoon bifa wal hubannaatiin akka geggeeffamu tumsa barbaachisuuf gochuudha. Sana booda humnoonni walqixxummaa sabootaatti amanan filannoo nagaa geggeeffatanii naannoo fi federaalaattis sagalee wayyabaa argatu. Paartileen Oromoo sadarkaa naannootti aangoo waliif hiruu, federaalatti firoota qabsoo keenyaa waliin kaadhimamaa tokko dhiyeeffatu. San boodas jijjiirama heera mootummaas yoo barbaachise sagalee wayyaba guddaa absolute majority qabatanii itti deemuun fedhii fi dantaa sabaa fi sablammootaa guutuutti ce'uun danda'ama. ODP'n paartii qeenxee ijaaruutti deemnaan dantaa sabaa keenyaa fi wabii uumuuf sirna federaalizimii qabsoo uummatootaan ijaarame tiksuun mala biraa dhahuun dirqama. Gaaga'ama siyaasaa fi xaxama yeroo mudatuu maluu keessatti Oromiyaan jeequmsatti akka hin seennee fi ce'umsi akka hin gufanneef qaama furmaataa ta'uuf ammumaan qophaa'uu qabu. Kana jechuun filannoon ariifachiisaan godhamuu malus ta'ee mootummaan amaanaa ijaaramu hirmaannaa fi ayyama mormitootaa waan dhaggaafatuuf hirmaannaan kun ammoo jeequmsi osoo hin kaasiin tasgabbiin akka hojjetamuuf of qopheessuun barbaachisaadha. Filannoo itti aanu irratti dantaan sabaa fi nageenyi biyyaa akka hin miidhamneefis dhaabbileen siyaasa Oromoo saffisaan agoobaraa akka takka jalatti deebi'uun walitti baquunis ta'e tumsa tolfachuun tarsiimoo filannoo fi bulchiinsa bocachuun humna filannaa yookiin alternative force bahuu qaba. Dhaaba akka haaraatti jiramu waliinis hariiroo akkamii qabaachuu qabna kan jedhu gaaddisi hooggansa Oromoo keessatti mari'achuun ammumaan kallattii kaa'uun feesisaadha. Goolabbii barruu kana keessatti hangam beekuu fi yaadu irratti hundaa'uun qindeessuu yaaleen jira. Barruu kana erga qopheessee ji'a darbeera. Barreessuu durattii fi boodas qondaaltotaa fi deeggartoota ODP mari'achiiseera. Hoogganoota paartiilee miseensota Adawaa fi kanneen naannolee shaniis dubbiseera. Wanti nama ajaa'ibu namni yaada dhaabbilee sabaa diiganii baqsanii dhaaba qeenxee kana ijaaruu deeggaruu qaban lakkaa'ama. Garuu hedduun isaanii mormiif fedhii fi ejjennoo waan hin qabneef caalchisanii ilaaluutti jiru. Waan dogoggoraa tokko osoo arganii maaltu na dhibeen yookiin hoogganaa mufachiisuu diddaaf callisanii ilaaluun hooggansa san miidhuu malee fayyaduu miti. Yoo danda'ani gorsanii karaatti wal deebisuu takkaahuu yaada qaban ifatti dhiyeessanii sirreessuuf yaaluun borgaabbii nama hanqisa. Kanaafuu anis waan yaadu barruu kanaan dhiyeesseera. Yaada kana ifatti maxxansuurra maaf keessaan hooggansaaf hin ergine gaaffiin jedhu ka'uu mala.
Yaada kana hooggansa dhimmi ilaalu kallattiin ibseefin ture. Amma immoo miseensi dhaabaa fi uummanni keenya dhimmicha irratti hubannaa gahaa akka argatuuf biraan ga'uun barbaachisaa ta'e natti mul'annaaniin maxxansuuf murteesse. Hooggansi ODP mariirra jiru dhimma kana bilcheessee akka ilaaluun abdii qaba. Waggoota muraasa injifannoo itti gonfachaa deemnee kana wal gorsaa fi wal mormaas ta'u wal dhaggeeffachaa as geenye. Wal tuffachaa fi gurra walirraa cufaa osoo deemnee as hin geenyu turre. Ammas gurra waliilaachuu masantuu falanatti fakkaata. Jawaar Mohaammed Onkololeessa 17 bara 2019 kan dubbise Lataa Zarihuun.